sagalichatu ragaa sagalichatu yaa uffachuu qabamee isaa dhabe. yaada qabamuu kan jedhame kun foon uffatee dhufuudhaa kan jedhu ragaa naa kenna. Inni Phexros faana haasa'an kun waa'ee namummaa isaatiiti malee Yalla waa'ee ragaa naa sagalee kenna. miti. Ati immoo Phexros faana waa'ee sagalee Foon haasa'uu uffatee isaanii dhufuu ragaa naa kenna. Ragaa naaf kenna. foon uffachuu Ragaa naa kenna. kennee bar. Waa'ee sagalee haasaa Waa'ee Yesuus haa ta'a. Sagalichi Yesuus eega naan jette waa'ee Yesuus waa'ee haasa'u sagalee jira. haasaa jira. Waa'ee Yesuus Waa'ee haasa'a. sagalee haasaa. Sagalee Yesuus Waa'ee naan sagalee jettee haasaa. jirta xumurree jirra. Waa'ee sagalee haasa'a. Okay. Sagalichi Yesuus naan jette moo hin jenne? Sagalichi ati sin naan jedhe amanuu kan dhimmi amanuu waa'een amanuu sin ilaalla. No. Amanuun No. kooti. Amanuun ana laallata malee sin ilaallatu. No. Amanuun na laallata malee sin dhaggeeffadhu wacini. Amaniinsa miti. Isa ragaa kenne fudhattee taasisuu koodha malee. Sagalichi Yesuus waa'ee fudhannaa. An bakka tokkollee akka tilaati jala deemaa jiru. Bakka Yesuus bakka ati sagalichi Yesuus naan jettee jirta. Yesuus naan jettu. Hayyee Yohaannistu sobe moo Phexrosii fi wanniitu sobeen Phaawulostu sobeen siin jedhe. Yeroo ati Yohaannis na dhaggeeffadhu. Yohaannis jalqaba waan hundumaa ture nuun jedhe. Waan hundumaa dura lakki nuun jedhe Phexros wanniin immoo Phaawulos immoo maal lakki hin jennee miti. Maal jedhe Phaawulos? Lakki laffisaan jennaan yeroo isaaf ta'u itti naan dabali lafa dubbifadhu hayyee ati macaafa moo hin baafannee bar? Moo hin dubbifannee bar? Baafadhu kunoo. Bakkuma ammaa baafadhu dubbifadhu ni jinni. Bakki wal biraa dhannu hin jiru. Tokko har'aa sirraan sossootu abadan. Hin jedhu. Takkaa Yohaannistu kijiba, takkaa Phaawulos Phexrostu kijibee jennaan asii deemna malee har'a garri itti sosso'an hin jiru Qorontos. Asiifachuu taali bar waaqayyummaa irraa sii dhufe bakka dhaqee asirra dhaabbatteetuma haasofta morma keenya cita malee gara tokkoon hayyee naa dubbisi. Asiifachi si wajjin deddeemaa waluu dadhabee. Meeqan sii dubbisa? Ximootiyosii fi wanni ammaa Phexros uumamaa naa dubbisi. Ximootiyos jaala kofta 15 afaan makeetiin naa dubbisi. Ja'a isa tokkoffaa moo isa lammaffaa itti himati? Ati hin baafannee bar kanaaf na gubdee bar. Rakkoon kana malee. Mee isa kam jettee himati? Tara gaagga'iiti barnoota wal barsiisuu jirra. Namni wallaahi uummata bebbeekaa ana caalaa tara dhibban irratti deebi'antu jala kana jiru. Gubbaallee ijoollee jajjabduu qaxalee barsiisota kiyya gubbaa kana jiru. Nu dhaggeeffataa jiru miti nun tuffanne. Iwwacoo osoo hin taane barnoota akka ta'uutti wal barsiifna. Ximootiyos isa duraa ja'a lakkoofsa 15 naa baasime. Ila akka jedha na dhaggeeffadhu gaalaa. Lakki sagalee miti lafitti jedhu hin jiru. Ila akka jedha. Waaqayyo inni eebbifamaan qophaa isaa waan hundumaa gararraa mootii ta'ee warra gooftota ta'anitti inni gooftaa ta'ee yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa in argisiisa. Waa'ee sagalee tokko waa'ee lakki hin dubbannes keessatti. Lakki sagalee. Hayyee achumaan Phexros innis itti naafuuf ofumaa keetti yennaa ofii dubbisa. Phexros meeqa? Asitti gaalaa Waaqayyo yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti fideemi. Inna sagalee miti lafi jedhu mee garee? Kiristooti yeroo isaa ta'utti mul'inatti fideemi inni Waaqayyoon kan sagalee yoo dogongorellee na sirreeffatta abshir. Yeroo isaaf ta'etti dhufeera. Amiin. Yeroo Waaqayyoof ta'etti dhufeera jira. Hayyee yeroo Waaqayyoof ta'etti dhufe. Isii kana afuutu naan jedhi ishee amma afuutu naan jedhi. Afootu sii jedheera deem afootu sii jedheera. Sii jedheera deem. Jedheera deem wanti naa dhaqe. Phexros tokko lakkoofsa 20 naa dhaqe isa dura. Isa kana immoo naa qabadhu laa Kiristoosiin mul'inatti yeroo isaaf ta'utti Waaqayyoon fiduu kana naa qabadhu badee jechuuti. Isa kana na jalaan dagatiin. Akkanitti immoo mul'inatti nuu fide immoo Phexros sirriitti nuu ibsa. Phexros isa tokkoffaa tokko 20 kasi. Isa tokkoffaa 20. Inna maal jedha jettee taaftaa godha. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabamee jedha. Yaadaan qabamee. Gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifamee jedha. Achitti maal jenneen sila? Gara oliitti maal jenneen? Waaqayyo Kiristooti yeroo isaaf ta'utti mul'inatti ni fidaa jenneen himi? Asitti immoo inni uumama biyya lafaa durayyuu yaadaan qabamee gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame.
Amiin. 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 Ayyee Yohaannis tokko tokko Nice. immoo maaddini nuun jedhe sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedhe malee yaada qabamee nu mul'ifamee jedhe. Kanaafuu sagalichinii fi Yesuus sagalichinii fi Kiristoos inni Waaqayyoon mul'inatti bara dhumaa kanarratti nuuf Yes. mul'inatti nuuf fide tokko mitiin siin jedhe. Kanaafuu ragaa qofsaa sii kenne kun. Ati mee dhugaa naman baay'ee jaalladhu. Keessaan na dubbisi mee jechumaan dhugaa. Siin Ameen jette dubbisi. ishee amma. Dhugaa keessaan na dubbisi mee jechumaan. Sin dubbisa sin Eeshi. dubbisa abshir keessa bichaadha yoo barbaade siin dawwala. Eeshi. Naa dawwale dhugaa. Eeshi. Ameen iseette maatii Abshir akka takka jiru. Eeshi. Amiin amiin hundee amiin jenna bar. Saniifuu Mataafumatti ameen jechuun saniifuu amma Eenin jedha ammallee amiin jedhannaa kana dubbifnee ennaa fudhatte amiin bareechee tan lama sadi illee deebi'eetiin jedha. Ilaala amma Kiristoos mul'inatti Waaqayyoo isa fidu kuni inni isheen maaga deebii biyya lafaa dura yaadaan qabamee dhuma barichaa irratti nu mul'ifamee jennee walii galle kun Kiristoos isa. ameen jedhe. Amiin 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 haalayyuu yaalleetti dabaluu. Hallelujah jedhi isas. Jedhi. Kai gawanni Hallelujah. dubbifadheetiin kaa dubbifadheen naan fite. Dubbifadheen fitaa. Eeshi. La ilaha illallah. Dubbii har'a waate dubbii biraatu jira. Ilaal. Kanaafuu inni mul'inatti fidame kun inni Waaqayyoon bara dhumaatti mul'inatti nuu fide kun Yesuusii miin siin jedhe kudhanii kiyya. Yesuus. Naan jetteemi? Eeyyee. Yesuus galatoome ulfaadhu. Saniifuu sagalichi inni jalqaba waan hundumaa dura ture sunii fi inni kun tokko akka hin taane naa hubatteemi. Inni kun yeroo isaaf ta'etti Waaqayyo mul'inatti fide. Dhuma barichaa irratti immoo mul'inuuf jedhee mul'ifamee nuun jedhe. Sagalichi immoo jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Yesuusiin akka hin taane naa amanteemi asitti. Sagalichi immoo jalqaba sagalee. Yookaan walitti naa haaraasi macaafa lameen. Yookaan immoo Kottuga haasofteetta. Kottu haasofteetta. Na gaafatte siin ibsa. walitti naa araarsi. Walitti naa araarsi jara kana lameen. Yaadaan qabamee bara dhumaa irratti kaafame moo sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Okay. Namummaa isaatiin gara biyya lafaa kanaa dhufee gatii biyya lafaa kana kaffaluudhaaf yaadaan qabamuu jechuun namummaa miti. Yaadaan qabamuu jechuun namummaa. Namummaa waaqummaa jiddijaan kanaan jedhin kana miti kanan barbaadu. Yaadaan qabamee ture moo gaaffii gabaabaa. Gaaffii gabaabaa. Yaadaan qabamee ture moo. Yaadaan qabamee dhuma barichaa irratti nuuf jecha mul'ifame moo jalqaba sagalee ture Yesuus. Namummaa isaa dhufee gatii biyya lafaa kana irraa fuudhetu gara biyya lafaa kana dhufuuf yaadaan baazawai Yesuusuma wanti jedhanu namummaa isaa isa lafatti dhufe sana malee achiin dura Yesuusii wanni jedhanullee hin jiru. Yesuusuma jechuun isuma biyya lafaa dhufe sanitti deebina. Yesuusuma jechuun isa biyya foon uffate sani namicha foon uffate sanniini Yesuus jedhama. Yesuusuma jechuun nama foon uffate sanii Yesuus jedhama. Ansanii miti kan gadiif. Nice. Foon uffate immoo malee nama miti. Nice. Maaliif nama miti nama? Afaan taatiin nama ofiin jedha bar. Yesuus nama miti. Abeet. Yesuus nama miti. Amantoonni dana jala jirtan harka walitti rukutaa waaqa kana galateeffata. Miilallee caammallee baafadhaa rukutaa. Ilil jedha. Mataallee mukatti dha'a. Mataallee mukatti dha'a. Yesuus nama miti. Nama miti moo maal jette gurra kooti moo Yesuus nama miti naan jette amma? Inna situ naa deebisee foon uffate malee. Yesuus maal deebisee namichi foon uffate sun Yesuusin siin jedhee bar. Yesuusuma jechuun namicha siin jedhee bar. Namichuma foon uffatee biyya lafaa jiru Yesuusin siin jedhee. Sagalichi foon uffate suni Yesuusidha. Hin uffanne foonuma uffate wanni jedhanuu hin jiru. Foon hin uffanne Yesuus. Foon hin uffanne ni dhalate. 14 lakkoofsa 14. Yesuusii mitiin siin jedhe sun mucaa mataan kedhagaa miti. Sagalichi Yesuusii mitiin siin jedhe Yesuus jalqaba waan hundumaa duran turre jedhama caamniin siin jedhe maal taate mataa si dhukkubaa isaati. Yesuusii jedhee nutti maala lakkoofsa 14 dubbisi. Yesuusii mitiin siin jedhe kaa Yesuusii yoo jette immoo Phexrosii fi Yohaannis Phexrosii fi Phaawulos ni sobanii naan jedhe. Asirraa miidha kan bakkuma tokkotti ni fuudhe. Ni sobanii isa kana hafuufi. Ilaa dhaggeeffadhu. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Sagaleen yoo barbaade nama foonii dhiisee nama lafeellee ta'ee
nama mukaallee ta'ee fidee isin gidduu haa buufatu. Sun nannaquwan. Sagalichi jalqaba waan hundumarra ture Yesuusii innati jette sun Yesuusii mitii miinsiin jedhe. Yoo Yesuus naan jette Phaawulosii fi Phexros ni kijiban. Yesuus hin somne isaan hin somne. Yaadaan qabamu sagalichi akka foon uffatu yaadaan qabamu isaa dubbatan malee. Sagalichi akka foon uffatu yaadaan qabame ka jedhu ragaa naa kenna. Sagalichi foon uffachuuf yaadaan qabame ka jedhu ragaa naa kenna. Isaayyaas fan raajii. Isaayyaas bicha miti bakka barbaade dhaginaa kenna ragaa Isaayyaas sagal ja'a dubbisi. Isaayyaas sagal ja'a la waan irratti naa kennaa jirtus hin dagatin sagalichi foon yaadaan qabamee foon uffatee sanaan jedhu naa kennuu jirtaa beeku. Raajii dubbatamaa jira. Raajii dubbatamaa. Raajii caaluudha. Naa dubbisi waan inni jedhu naa dubbisi Isaayyaas naa dubbisi. Ameen. Raajii dhaggeeffadhaa. La ilaha illallah. Raajii Isaayyaas. Tara gaaggee bakki hidhattu tokko illee hin jiru. Sagalichi. Eessan naqa sagalatu. Yesuus biraa eessan naqa. Naa baasi. Inna kuddoo biraa Yesuus biraa sagalatu. Naa baasi ragaa. Ila. Isaayyaas. Raajii dubbatamaa jira. Isaayyaas sagal ja'a. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa. Ameen. Humni mootummaa isaa gaditti isaa jira. Mucaan dhalateera eegaa. Mucaan dhalateera. Ila. Itti fufeen dubbisaara. Maqaan isaa Goomsaa Dinqii. Waaqayyo jabaa abbaa bara hangafa nagaa in jedhama. Maali? Haa jedhamuuni. Mee sagalichi. Waaqayyo jabaa. Meerre sagalichi. Meerre bakkeetti sagalichi foon uffate sun Yesuusii jedhame mee naa fidii siin jedhe. Raajii dubbataadha Isaayyaas. Raajii dhiisee waan barbaade haa dubbatu. Yohaannis yoo barbaade dhufee afaan isitti haa dubbatu. Ragaan ati meerre bootaa Yesuus Yesuus foon uffatee kan jedhu meerre. Macaafni natti dubbateera waan ta'eef ammatu namni dhufee natti dubbatee hin fudhatu waa'ee nama. Macaafni garuu dhibbaa. Ooyyee na waamtu. Dhaggeeffadhu kaawwacini isaa maal taate sa'ati waan